borulle yeroo hundumaa akkanatti wal geenyee akka ayyaana keenya kabajnu akka wal jaalannu akka wal dhageenyu akka wal hubannu akka walii obsinu Waaqayyo lamaaf sadi taatanii yoon walitti qabamtan anis jidduuttan argama jedheera. Nuti ijoolleen Waaqaa duuka bu'oonni Waaqaa lamaaf sadi ol taanee bakka inni nu hayyametti walitti dhufneen hedduutti argamu. Wanta nuufis biyyaafis ta'u akka hojjennu nuuf haa godhu. Egaa gaggabaabsetan sinii himaani waa'ee irreechaa qofaa fi aadaa duudhaa fi afaan Oromoo qofa irratti xiyyeeffata. Olaananis guddaanis ijoon dubbii hawwal geenye isa waan ta'eef kanaaf irreecha jechuun araara, irreecha jechuun nagaa, irreecha jechuun waliigaluu, walitti dhufuu, araarfachuu. Eenyu araarfatu? Namoonni wal dhabe wal araarfatu. Waaqallee ni araarfatu. Namni dogongoraadha yoo dogongore booda dogongora ofiisan yoo yaadate Waaqa ni araarfatu. Waaqa kadhatee. Ammas irreechi yoo fuutii fi heerumni gaggeeffamu haati abbaan mucaati warri mucaa warri intalaa ni araarfatu. Warri intalaallee akkasuma araara godha. Irreechi hiikaa guddaa Oromoodhaaf eenyummaa isaa. Irreechi kun akka salphaatitti namoonni yeroo dhiyoo jalqabamee durin jiru warri jedhu waan hubannoon arganne waan ta'eef irreechi Oromoo wajjin kan uumamedha. Aadaa isaa, duudhaa isaa isa duraan. Sababni isaa maali hoo jenne kitaaba qulqulluu irrallee ni jira. Afaan amma Oromoon yoo malkaa dhaqee waaqni malkaa kanaa, waaqni odaa kanaa, waaqni biqiltuu uume, waaqni samii kana uume, waaqni malkaa kana uume akka nu araaramtu akka dhiifama nuuf jedhee yoo kadhatu amma kan jalqabanii. Otoo amantiin takkan uumame, otoo amantiin takkan jalqabe kiristaanaas ta'ee islaamnaas ta'ee otoon uumamin dur irreechi kan uumamedha. Kanaaf bara kakuu yookaan isa Amaariffaan biluusidhaan jennu kan isa jalqabee kan adeemsifamaa ture jechuudhaaf afaan Giriiziitiin akkana jedha. Amlaaka baahir wa qalayaat. Amlaakomu anta amlaaka kulluu fitrat. Waaqni malkaa kana waaqni qilee kanaa jedhaa kadhadhaadha. Afaan jarri keenya kana nutti himu kana duskanii tuba kuni yakka kuni abaarridha nuun jedha. Egaa ammas karaa miti amlaaka kulluu fitrat jechuun waaqa hundaa jechuudha. Kulluu jechuun hunda jechuudha. Amlaak jechuun waaqa jechuudha. Abbaan gadaa yoo eebbisu waaqa jechuun kan hundaa jedha. Lafa jechuun kan hundaa. Kitaabni illee kanuma jedha kana nutti himan malee. Kanaafuu irreeffachuun amantii kamiinuu kan walitti bu'u kan wal faallessuu miti. Namoonni amantii anas ta'ee warroonni amantii gaggeessu namni akka anaa yoo Oromoon taane kana balaaleffachuu isaa dirqama. Yoo Oromoon taane maaliif isa ibsu aadaa isaanii eenyummaa isaa waan hin taaneef namni Oromoo ta'e immoo kana balaaleffachuu hin danda'u. Maaliif yoo jenne aadaan namni amantii kan argatu kan uummatu eega guddatee eega baratee booda. Oromummaa kan argatu dhaloota uumamaan argata. Amantii waaqni kan uume namootatu amantii hundeessa. Kanaafuu amantiin tokko aadaa, duudhaa, afaan saba tokkoo haqee diigee amantii ta'uuf kan dhufu hin jiru. Kitaabni akkan baradhetti kan bara kakuu moofaa dhiisnee gooftaa Yesuus Kiristoos eega addunyaa gara addunyaa dhufe maal jedhe afaan biyya saniitiin malee akka afaan keessaniin hin barsiisne jedhee duuka bu'oota yoo geggeessu hanga addunyaatti deemaa barsiisaa yoo jedhu afaan 72 kenneef jedhe maal
sabni afaan saniitiin akka barsiistanii aadaa biyya sanii afaan biyya sanii duudhaa biyya sanii akka kabajjani amantuun akka duudhaa fi aadaa saba tokkoo biyya tokkoo haqu kana wangeelli jedhu jiru kitaabni kana jedhu jiru namoonni kaayyoo waan qabaniif amanticha ittiin bituuf amanticha keessattuu namoonni kaan namoonni amantii odoon galeef ta'e akkanumatti qarqii ofirra toomee baatee uffatee akka salaatamuuf akka sagadamuuf warri godhu hin jira namoonni immoo hubannoo qabaatanii nama miidhuuf itti deeman jiraachuu danda'a kanaafuu aadaan keenya afaan keenya laga dhaqanii too'ii waaqa kadhachuun rakkina kan qabu miti gonguma caalumatti egaa duuka bu'oonni yoo dhaqanii maal jedhaniini afaan biyya saniitiin barsiisan otoo aadaa fi afaan biyya sanii kabajuu baate waaqayyo afaan ummata sanii duuka bu'oota barsiisotaaf kennuu ni danda'a ture kabajamuu ulfaachuu kan qabu afaan biyyichaa waan ta'eef afaan biyyachii jara sanii kenneef barsiisota sanii ammas simaa balau warri jedhu tuffiidha dhaga'i jedhiin tuffii waan qabaniif ani kun hiikaa kiyya dhiifama sabicha qofaaf odoon ta'in amantichaafuu diina jarichi meeshaa ittiin godhachuuf malee amanticha akka babal'atu odoo barbaadanii fakkeenyaaf duuka bu'oonni dhaqanii barsiisanii maal akka godhanii booda achuma keessaa filanii fi daaqonii qeesii godhanii fi bira darbaniidha warra akkasitti muudame keessaa Istifaanos tokko jedha eenyummoo jarri ofumaa dhaqeetirra gattaa'ee sanyii ofii fudhatee lafa saamee achumaan irra taa'aa jechuudha kanaaf amantiin tokko kan saba tokko haqee aadaa isaa duudhaa isaa diigee dhufu ta'e amantoota ta'uu hin qabu kabajamullee hin qabu amantiinis kanan godhu namoota malee fedhii namootaatiin jedha kanaaf irreecha jechuun araara nagaa qabban kam fakkeenyaaf egaa amantiin tokko aadaa fi duudhaa saba tokko haqee diigee too'i amantii ta'uu dhufuu hin qabu kaayyoo amantiitisii miti amantiin saba tokko duudhaa isaa aadaa isaa kabajee amma fakkeenyaaf taabonni kan bara kakuu moofate malee kan bara kakuu haara'aatii miti bataskaana keessatti kabajaa olaanaa qaba aadaan kaanis akkasumatti kabajamuu ni danda'a dhorkuu miti caalmattuu Kiristoos kan ergaa dabarse aadaa bara kakuu moofaa kabajaa ulfeessaa jedhe malee diigaa balleessaa hin jedhe afaanis akkasuma kanaafuu amantiin anis kitaaba kana barreessuu hanan danda'eef afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin kan barreeffame namoonni waa'ee amantaa galeefis haa ta'u odoon galleefis haa ta'u saba Oromoo balleessuudhaan saba Oromoo fakkeenyaaf alaqaa Taayyeen wanta barreesse keessaa ragaa mana nuuf harkaa qabuuf Oromoon bishaan keessaa bahee jedhanii barreessanii isaan jechuun illee qabamu nama darbama abaarrama kana bakka hunda san dubbata nama jedhamee waamamuu hin danda'amu abbaa amantii jedhamuu hin danda'u dhalli namaa akkamitti akka uumame kitaabni qulqulluun isa Ooriit jennu yookaan immoo seenaa na gargaaruu dandeecha isa irratti akkamitti lafa taa'ee dhalli namaa akkamitti akka uumamu akkuma addaan uumamutti addaami ilma dhala namaa ilma namaa hundaaf abbaan addaa kanaafuu Oromoonis adiinis gurraachis hunduu ilma addaan Oromoonis akkasuma dhalatee kanaan deebii gaariin kenneef maali kan jedhu namichi kun abbaa amantii jechuun jedhamuu hin danda'amu amantiis bakka bu'uu hin danda'u amantii saniifis diina akka amantiin diigamu godhe uummata Oromootiifis diina nama hundaafuu diina nama sammuu hin qabne nama fayyaa hin qabne jedhamuu danda'a kanaafuu kanuman lafa kaa'e abbaa baahireen jedhanis maaliif seera irratti yoo barreessani akkamatti walitti qabaadan hin ta'u nama rakkoo qabu abalu jettee ragaa itti fuutee badii isaatis immoo ittimtee ta'uu qaba abbaa baahireenis maal barreessani
Oromoon lafan qabuu biyya biraatti dhufee kan jedhu isaan abbaa amantiiti moo nama lafa heeru abbaan amantii waa'ee mootummaa waaqayyoo dhaalu barsiisa mootummaa waaqayyoo dhalli namaa akkamitti dhaaladha adii gurraachi odoon jedhin kanaaf nama fayyisuuf isaan kana lafa kaaniituma waa'ee lafaa biyya lafaa odeessa isaa immoo dubbii sobaa kanaaf deebii kennuuf kan barreesse egaa ammas irra deebi'uudhaan kanarra han jiru waa'ee duudhaa fi aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa bakka olaanaa kan qabu waa'ee calleeti yeroo hundaa nan dubbatu waggaa 15 ol irreecha naannoo Finfinnee magaalaa Bishooftuutti kabajamu irratti argamee anuman dubbachaa turen ammallee dubbadha calleen faaya miidhagina kanaaf hawwan keenya akaakileen keenya akka hawwan keenya yoo ayyaana kabajatan miicanii miidhagsanii shittoo dibanii uffatanii ittiin midhaan miidhaganii ittiin urgaa'anii waaqa ofiitti kadhatu taa'e ammas kaalandariidhaan u'iifu akka wanti jamaal jetti kun hanaadha siyyaan ayyaantuti kun immoo hanaadha ishii kan badhaatuti bara akkanaa nuuf kaalandara barruu kanaaf jarri kana gubaayii jedhan dhufani wanni calleen gubatuuf waaqeffamuun qabu miidhagina faaya kan waaqeffatinaa jedhanii itti himuu hin danda'ama maaliif yoo jenne egaa hawwan keenya inni beeku namoonni dogongoree calleedhaaf waaqeffatu kan dalagu hoo jiraate waa'ee dalaguu lafaan ta'u jala muree waan hin dubbadhu akka daaqqoo qaramtee hafuurri qulqulluun lafaan akaadhaan girgiddaadhaan naman ta'u beekumsa dur jirre namaa dabala malee wallaachisu kanaafuu namni keenya namni dogongoroo jiraate dhaabuu qaba dalag maal kun barmaatilee duubatti hafaadha malee aadaa jechuun hin qabu wanti fudhachuu qabnu wanti dhala namaatiif faayidaa keessumattuu Oromoodhaaf wanta ittiin miidhagnu wanta ittiin kabajamnu wanta ittiin ulfaannu hin ulfeessinaa hin kabajnaa hin dagaagsinu wanta duubatti hafaa dhala namaaf hin taane keessaa gala hin dhiisne oduma itti hojjetamaa tureeyu egaa odaanis akkanatti jala kan teenyu warri beektonni barattoonni saayintistoonni jiraachuu dandeechanii manni kan ijaaramuu qabe bara kam akka ta'e bara kakuu moofaa otoo hin ta'in bara kana bara kakuu moofaa dhumarra dhalli namaa kan jiraatu holqa keessa fi kinoo akkanatti odaa jala odaan nuyiif galma odaan nuyiif mana jireenyaati bakka seera itti tumu abbaan gadaa bakka itti Oromoo fuudhaaf heeruma geggeessu bakka itti waaqa kadhatu bakka jiraatus kanaafuu kan kabajamudha akka muka ta'e ni beeka Oromoon sirriitti beeka garuu waaqa hin jenneen Oromoon waaqni kana nu uumteedhaan malee bataskaanas harka namaatitu qopheesse kan ammoo waaqatu uume calluma harka namaatiin achi jala ta'anii waaqa kadhachuun achi jala ta'anii waan ta'an hojjechuun kan waaqa birattis nama jibbisiisuu miti kanaafuu odaa waaqeffatuu warri nuun jedhu akkasii miti odaa namuu waaqeffatu Oromoo biratti mukti hojitu murtiidhaan hima guddoon taa'eet murteesseet namni murtii malee dhaqee muka muru hin adabamu yoo nama eebbisullee Oromoon sanyii sadeeniin daraaraa sanyiin tokkichi biqiltuudha sanyiin tokkichi midhaanis haa ta'u odaas haa ta'u biqiltuu adda addaa gaaddiraas haa ta'u maaluma haa ta'u kan bishaan laga keessatti yookaan malkaa keessatti biqilus haa ta'u malkaadha alaan biqilus haa ta'u kun sanyii sadeeniin daraaraan jedhu biqiltuun tokko biqiltuudha sanyii inni lammaffaa qabeenya saawwa loon haa ta'u hoolata fardeen haa ta'u bineensi daggaraallee hundumtuu sanyii tokko kanaanis daraaraadha kun isaan uumame namaadha dhala namaati isarratti olaanaan ajajaan itti fayyadamaan dhala namaati biqiltuuttis bineensota daggalaatis haa ta'u kan manatti mooritti galanis haa ta'u kan inni olaanaa fi inni guddaan kan hundumaa ajaju waaqaa gadi lafaa ol beekumsa addaa kan kennameef dhala namaati sanyiin tokkichiisa sanyiin lamaan uumame
sanyii dhumarratti amma lafa kaa'e kana kan uumamellee uumama keessatti asirratti lafa kaa'eera sirriitti. Biqiltuun yoom uumame?